qabaachuu dhiisuu dandeessa carraati qabdu qabaachuu dhiisuu nan danda'a walis hin fakkaannu jechaadha. Kanaaf garuu yoo dhuguma Oromoof Oromiyaaf yaaddan caasaa keessaa falaa diriirfatanii keessumaa munni seesee amma sirra deebi'ee waa tokkoon isinitti himu. Ijoollee kaleessa qeerroo bilisummaa Oromoo taate qaruuxee adda bilisummaa Oromoo taate dalaga garaagaraa dhaaba kanaa waraana kanaaf hojjechaa turte arra fedha mataa keessanitti naanneeffattanii karaa borootiin ijoollee wal irratti duulchisaa ijoollee wal dabarsiisanii kennaa jirtu quba qabaadha. Ijoollee wal irratti duulchisaa irraa dhaabbadhaa ammas. Yakkisin godha kanaaf irraa dubbannu amma daasporaa keessatti waa gootanii yookaan boombii wayitanii dhoostu yookaan wayi shoror keessatti miti yaaddoon keenya nuti. Sababa keessaniin ijoolleen achi keessaa wal irratti duulte afaan diinaa wal buusaatti jirti. Afaan diinaa wal buusaatti jirti qabsoo garaagaraa irratti immoo sabboontota garaagaraa irratti dhiibbaa uumuu yaadaatti jiru. Yakkasin godhaa jirtan kanaan. Ijoollee muraasatti maallaqa karaa borootti darbachaa caasaa diriirfattanii beenna. Ijoolleen qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa warri kaleessa karaa nagaa irra turtanii arra garuu faayidaa munna seeseef jecha wal irratti duulaa jirtan irraa dhaabbadhaa. Keessumaa ijoollee waraanaa wajjin quunnamtii qabdu irratti warri duulaa jirtan kallattiidhaan ergamni keessan munna seesee gogaa bu'aa uffatee daasporaa keessa jirutu maallaqaan isin tubsaatti jira. Waraanaan dadhabame isa waraanaan diiguu dadhabanii isa abiyyiin hololaanis diroonidhaanis xiyyaaraanis tumee dadhabee holola isin waraana irratti yookaan qaruuxee ijoollee waraana bilisummaa Oromoo quunnaman irratti hojii dhaabaa hojjetan irratti duultan kanaan waraanni bilisummaa Oromoo bittinnaa miti kanneen isin hin jedhu. Sababa keessaniin lubbuun namaa baduun qabu. Ammas jala sararee kan isin gaafannu munni seesee tokkoffaa irratti chaappaa kana deebisaan mallee. Hin ta'u taanaan chaappaan kun salphaadha haala salphaadha waraanni bilisummaa Oromoo akka isin harkatti busheessu yeroo gabaabaatti arguuf jirtu waa'ee chaappaa kana kabajaan hin deebisan taana. Lammata garuu ijoo dubbiin inni irraa dubbachuu barbaadu ijoollee isin biyya keessatti ijaaramanii jiran ijoollee dur quunnamtii nama nagaa yeroo isin nagaa si'ee yaadaa ture nagaan turre garuu isin maqaa dhaaba kanaa sa'aabii daldaltaniif dhuguma itti fakkaate isinii wajjin hojjechaa ture arra garuu faayidaa dhuunfaa keessaniif ilaa ijoolleen biyya keessaa isinitti hin dubbadhe irra guddaa warri kaleessaa hoogganoota dhaabaa quunnamaa turtanii warra amma yakki isaanii irratti baramee gadi ba'anii waraana irratti duulaa jiran kanaa wajjin dhaabbattanii akkuma gullicha dheengee taatu dhummi keessan. Gullichi dheengalee piippiitti harka laate isin garuu waraana bilisummaa Oromooti isin booji'ala. Dubbiin kaleessa kana goote miti yakka amma goraa jirtan. Holola wal irratti oofaa jirtan. Yakkaa fi dararaa garaagaraa gochaa jirtan kana irraa dhaabbadhaan isiniin jechuu barbaada. Isinii gala miti? Kanaaf mee bilbilli tokko galaa jira yaada qabatee hin beeku. Si'a tokko ni re'ee kennaaf. Hello? Hello? Yo. Ya nagama. Ma yaada kennachuu barbaadde? Koi si'a tokko spiikeri irra kaayatan laaviitti si butaa isa booddee maqaa kee ibsadhuuti yaada kee ibsadhu. Nagama miti dhaggeeffattoota keenya. Ya ani maqaan koo walabummaa Oromummaa Oromiyaati. Tole. Warra amma gadi bahanii road map qopheessine jedhan kanaaf inni irratti yaada qaba. Oromoo yaadachiisuun barbaada waan ta'eef. Ayyee. Bara 2017 ta'ee na yaadadha. Atlanta Leadership Convention Leadership kan jedhu tokkotu ture yaadatti yoo taatanii. Bara sana keessa warri abaa'oo deeggaru namoota muraasa ture hin beektaa nudha. Waan sana akkamittiin akka hojjetame jeneraal Haayiluu Gonfaa fi jeneraal Kamaal Galchuu abaluun eenyurraan kara lixaarraan abaluutu hoogganaa jiranii propagaandaa isaan oofaa turan tiim lammaa warra ture jechuudha. Ammas immoo gadi bahanii roodmaappii qopheessineerraa jedhanii kan isaan haasa'aa jiran kana. Isa malee gaafa addi bilisummaa Oromoo biyyatti galuudhaaf Eertiraadhaa gara biyyaatti galuudhaaf yeroo jedhu waraanni shanee keessattuu Dr. Ittaanaa Habtee fi akkasumatti Profeesar Isqeel Gabbisaa waan isaan gabbahanii uummataan jedhan waraana bilisummaa Oromoo akka isaan xiqqeessan TPLFtu isaan gargaaraa jira kan jechaa turan har'a uummatu anaa kan gaaffii natti ta'u uummanni Oromoo kun hammam gowwaa. Namni waanuma barbaade namuma tokkotu waan barbaade balleessaa oola. Isuma sana jala fiiga.
maali namni mataan qabu warra kaleessa Atlaanta irratti konvenshinii uumee Oromoo burjaajessee Oromoo qabsoo Oromoo gara dabar isa bira dabarsee waraana kana akka inni hiikkatu waraanni kun ergamaatti pellefiif waraana Oromoo miti jedhanii kan isaan arrabsaa turan. Har'a deebi'anii eenyutu isaan muude eenyutu isaan bakka sana kaa'ate isaanumatu yeroo hunda gadi baay'ee miidiyaa kana gubbaa irratti Oromoo mataa burjaajessaa diinaaf ergamanii inni kun Oromoo dhaabbata jechuun ni qaba jara kana. Warra akka seenaa jimjimoo maqaa Jawaar Mahammadii doolaara miliyoona walakkaa fuutee jirti abukaatoon dhaaba jettee. Warri kuni advookasii hojjenna jedhanii birrii miliyoona meeqa walitti qabanii jiru akka waraanni bilisummaa Oromoo hin gargaaran guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo gargaarsitti gaafatu isaan gargaarsa gaafatu. Maqaa Jawaariin akkuma ati sila jette akka soogiddaatti waan itti fayyadamanii birrii miliyoonaan guuranii guyyaa tokko garuu United Nations Human Rights Watchis Amnesty Internationalis warri uffannoo diimas maqaa Jawaariin namni kaasee jiru. Waa'ee Tigraay, waa'ee Affaar, waa'ee Amaaraadha kan haasa'amaa jiru. Birrichi eessa dhaqe waraanaaf hin galle Jawaariin hin baafne. Agartee ammas deebi'aniitu waan biraa wanni isaanitti uummata kana saamaa jiran jechuudha. Uummanni keenya yoom dammaquu danda'a? Yoom dammaquu danda'a? Tokko lamaadhaan gadi baafnee isinitti iyyaa jirra. Namootuma gurmaan of gurmeessanii gandaa fi akka walitti dhufeenya wal cimsatanii waan godhan kana jala deemanii maaliif nyaatama uummanni keenya? Maaliif qabsoon Oromoo burjaajaa? Seenaa jimjimoo gaafa marroo faan bosonuu Oromiyaan bilisoomse jedhu senaatara Ameerikaa fuutee dhaqxee Abiyyitu biyya bulchuu danda'a jettee miti kan isaan agarsiisaa turte. Ishee miti kan Araakiiloo warra senaatara Minisootaa kan dhaqee gobinyiitii goosisaa ture. Isa kanaafi uummanni keenya qabsoo isaa eeggachuu danda'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo diyaaspooraa kana keessatti waraana isin ijaaree miti kan inni qabsoo keessan eeggadhaa isin jedhu. Warri mana jirtan, warri mobaayilii of harkaa qabdan, warri kompiitara of harkaa qabdan ofirraa dhaabuu danda'uu qabna. Uummata kan Oromoo bakka bu'an isaan dogoggoraniiru karaan isaanii karaa turree jaldeessati kana booda akka Oromootitti akka nama tokkotti ta'anii sagalee kennachuu malee qabsoo Oromoo liid gochuu hin danda'a. Dandeettii ittiin qaban. So kanaafiyyuu warra kanaanii uummanni Oromoo bakka jirtanitti uummata kana ofirraa dhaaba nurraa dhaabbatan kana wanni dhaamsinani qabu. Maaliif ragaa isaan hojjetan badii isaan hojjetan hundaa wajjin. Yoo isaaniin kan deeggaru ta'e Abiyyii caala barjaarri kunis Oromoo burjaajessaa jiru. Yaa inni kan biraani isa kana dhageessitee hin beeku malee gidduu guyyaa lamaan sadan kana fonqolcha wal irratti geggeessaniiru. Oromoo Kongireesii Oromoo addunyaa isa jedhu kana bu'uureessaa isaanii keessa Dr. Tsaggaayeen nama tokko ture jechaadha. Gaafa shirri baay'atu keessaa kutee sokkeeranni. Amma immoo mucaa durbaa wayii tokko pirezidaantii goraniitu deemaa jiru turan. Gidduma kana guyyaa sadan darbe kana keessa wal ga'ii geggeeffatanii Saatardee darbe kan geggeeffatanii isee irraa kaasaniitu utuu isheen hin beekin jecha isheen pirezidaantii ta'uu beetti bara. Wal ga'ii boritti waammattee jirti mucaan kun jecha pirezidaantii kan turte kun. Utuu ishee ittiin himin isee irraa fonqolchanii pirezidaantii nama kan biraa nama yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa ture baqadheenat dhufe jiru tokko jira. Dr. Asammuu Hussein kan jedhamu tokko. Isan mirra kaanii gadi ba'anii jarra mata kaaroo keessa jiru waa'ee jaraa miti garuu irra guddaa akka waa'ee kana dubbadhu kan akka kaasii hidhata waan qabuuf. Amma miidiyaa shebboo jedhamu kana namni gaammee galgaloo jedhamu kun kaleessa gadi ba'ee waraana irratti waan nuyi bakka bu'uun qabu marrooni. Isni mootummaa yeroo bakka bu'u nummoo mootummaa ce'umsaatiin hoogganoota keenya Jawaar Mahammad gadi ba'ee mootummaa ce'umsaa irratti nuufa muudamu. Engaddamu waan inni jedhee viidiyoo waraabu marroo waraana kee hundumaa fixadhuuti jedhe dhaqii qilinxooraa hayyoota keenya nuu baasii jedhe hayyoota keenya nama sadan kana warra sadan duwwaatti hidhamee jira akka inni beekutti. Jawaari Baqqalaa fi Hamzaa kanatu mana dhaa keessaa baasuu qabda waraana qabdu fixatti masaraa mootummaa qabachuu sun taane qilinxoo raqii qabadhuu jedhee lallabaa ture. Amma waa'ee sanaa miti dubbiin. Kaleessa kan inni gadi baasee maqaa marroo akkasii ta'e marroo irratti dhiibbaa uumaa jira jira miidiyaa irra taa'e yeelloo. An akka kiyyatti marroon jiraachuu namicha kanaa waan beeku natti hin fakkaatu sagalee isaa dhaga'u miti. Kana maal jettati warra akkasitti miidiyaa jala gugatee immoo olola oofaatti jiru. Seenaamti kun immoo miidiyaa kana irratti gadi baatee torbee lamaan darbe si erguu nan danda'a karaa keessa maal jette mootummaan beekaa dhiise teknooloojiidhaan waraana kana ofiisaanii yoo fooshuu dandeessu waboon jette bar quba qabaadhudha kallattiidhaan jecha siin jette sitti hima kallattiidhaan wanti siin jette waboon ofiisaatii yoo fooshuu danda'u Oromiyaa bilisoomsuu miti mootummaan beekaa dhiise malee teknooloojiidhaan guyyaa tokkotti jala dhabamsiisuu danda'a. Kanaaf nuyi karaa dippiloomaasii hojjennaa jedhan akka jiraniif dubbachaa jiru kan akkamitti ilaalta. Galatoomi mucaa namaa ilaali waa'ee shabboo miidiyaadhaa fi shabboo miidiyaanii
warra kana wajjin walitti hidhata qaba si galeera maaliif gowwaanii akka waan tokko jira beektaa dhaqii gorsi gowwaan dhaqee haaduu kan jedhantu jira si galeera kanaaf warri kuni gowwummaadhuma akkuma sareenii beekee balbala keessa balbala dura dhaabbattee jiru kana balbala dura iyyaa jiru malee waa'ee qabsoo Oromoo si beekan jaalmarroo eessatti beeku isaan yoon beekan jaalmarroo eegaa caaluun du'ee barkara qabsoo Oromootti as dabalaman jarri kun bara du'aa caalutiin booda kan isaan dhufanii Oromoo qabsaa'aa jira Oromoon dhumaa jira Oromoon daangaa qaba Oromiyaan biyya ta'uu qabdi wanni isaanitti dhaga'amu warri irra caalaa parsantii 90 bar eegaa du'aa caalutiin booda kan isaan as dhufan kanaaf warri kun qabsoo Oromoo bifa kamiin xiinxaluu danda'u waraanni jaalmarrooni warra kana silaa keessatti isaan beeku warra biyya alaa kana keessatti hudduun fi areenni isaa arrii baase kana eessatti isaan beeku isaan bosona Oromiyaa keessatti kufanii kuffisaa jiru beela'anii dheebatanii wareegama kafalaa jiru jara kana eessatti beeku jara ganama hirriba irraa ka'ee waan kompiitara banee iyyuu biyuusi argachuudhaaf yuutuubii irratti shaqqalachuudhaaf malee Oromoodhaafis waan isaan bu'aa buusan tokko jiru. Isaan kan isaan barbaadanii miidiyaa guddifachuu haa guddifatan garuu maqaa qabsoo Oromootiin hin daldaalin piroofeeshinaalii ta'anii amma waa'ee Hacaaluu koppii maali bal'isaa kan jedhu sana koppii godhatanii koppii namaatiin deemaa jiru aayidiyaa namaatiin deemaa jiru of ta'uun dandeettii ofii mul'isanii beekumsa ofii mul'isanii addunyaa kanarratti beekamuun waanuma jiru waan namni hojjete garuu mucaan kun rabbi lubbuusaa rabbi jannataan haqananiisu isa inni hojjete kana fuudhanii walii gadi fiiganii abbaatti ta'anii maali mallisaa maali maaloonsaa jedhanii kan isaan haasaa jiran meeti kanumaan wal dabartee waa'ee hidhamtoota isaanii of dura qabanii deemaa jiran kan kaayyoon qabsoo ittiin dhufa dhaggeeffatu no isee kanas akkuma akka itti dabaltuuf jireetanii kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo hidhamtoota hidhaa jalaa baasuu immoo Oromoof Oromiyaa hidhamee jiru hidhaa jalaa baasuuf hidhamaan Oromoo immoo nama 3 duwwaadha isee kanas akka walitti qabduufira. Dhaggeeffatu sittani ma ila qabsoon Oromoo Oromiyooni addi bilisummaa Oromoo akkatti amanu Oromiyaan mana hidhaa jirtidha. Nama tokko miti Oromoo miliyoonni 50 mana hidhaa jira. Jaal gammachuun eegada dubbachaa jira yoo dhageessanii jiraattan isa duras hayyudureen adda bilisummaa Oromoos dubbatanii impaayera jala jirra. Impaayera kana diignu malee impaayera kana ofirraa kuffifnu malee bilisummaan argannu hiree ofii keenya murteeffachuu hin dandeenyu kan jedhu kanatti amanu. Addi bilisummaa Oromoo kanadha kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo miliyoona 50 qabsoo godha malee nama 4 nama 50 miti. Addi bilisummaa Oromoo keessaa warri mana hidhaa keessa jiran hayyoota bebbeekamoon warra akka Abdii Raggaasaa fa'i warra bara dargii miila tokkoon dhaabee wayyaanee waggaa 27 irraa nyaatu jedhee irraa dhugu jedhee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo wajjiniin kunoo gara Baalee irraa dhaqanii hamma dhaqanii Asmaraa gaanitti miila isaaniitiin warra deeman. Warri kuni warra umurii isaanii qabsoo kana keessatti fitan Jawaar Faas eegada dhufan bara 2009 waan Jawaar dubbachaa ture bee isaarra darbee waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuudhaaf eegada ijoollee sagalee isaa waraabanii waan inni jechaa ture argaa ture amma akka walumaa galaatti Jawaarii tiim lammaa wajjiniin ta'ee Oromoo nyaachisee jira Oromoonis wanta jedhee jira waan Jawaar achi keessa taa'ee sirriitti hima jaartii nama guddoo tokkotu dhaqee Jawaariin gaafate maali akkamitti jirta jennaan amma akkatan jiru aanana argaa jirtu anaa miti dhaqaati ijoollee bosona jiran san waliin dhaabbadhaadha badiin hojjedhe yakkan hojjedhe kanaafiyyuu wanni isin gargaaruu qabda waa'ee kiyya dhiiftanii waa'ee ijoollee sanii dhaqaati gargaara kan jedhu dhaamsa dhaamu Jawaar nama bilbileenatti me biyyarra kanaafi warri amma maqaa Jawaariin daldalu kuni soogiddadha miidiyaan isaanii laallamuu hin danda'u namni garagaree komentii tokko isaanii kennuu danda'u hin jiru. Kanaafuu sitti meerala kana caaluu qophii godhanii asirraa kan Jawaariin waa'ee Jawaariin haasa'anii asirraa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo haasa'anii wanni isaan haasa'an malee waan tokko wanni isaan amma biyya sana keessatti wanti deemaa jiru maalinni jedhanii ofii isaaniitiin sammuu Oromoon gara fuulduraatti kana ta'uu dandeessi kan jedhan tokko hin qaban sammuu isaanii keessa jiru. Amma Jawaar achi keessaa bahee yoo waraana kana fuuldura dhaabbate wajjiniin fuuldura dhaabbachuudhaa deemu. Uummanni kun akka uummataatitti ofitti amanamummaan qabu, dandeettiin qabu, beekumsa qabu. Akkuma girrisaa jedhame kana deemsee girri jedhee walii gadi fiigaa jira malee waa'ee qabsoo Oromoo, waa'ee Oromiyaa waan irraa beeku hin jiru uummanni kun dhugaa sitti hima. Warra kaleessa jaalmarroo kootuu galii bar waraanan barbaannu uummanni hunduu galee jira warra jechaa ture
turetu har'aas bahee jaalmarroo gooticha koo gaachana koo jechaa jira. Kaleessa kana wallaalanii itti himaa turre bar nuti kaleessa miidiyaa kanarra dhaabbanne qawwee malee humna malee wanti nu baasu jiru jenneeni. Isa kanaafiyyuu warri amma hidhamtoota Oromoo Jawaarii fi Baqqalee Garbaadhaa warri jedhani isaani namoota qabsoo kanarraa quban qabaanne waa'ee Oromoo quban qabne isaan kan feesbuukii gaafa banatan Jawaarii fi Baqqalee argan malee qabsaa'onni Oromoo meeqatu dhumaa jira meeqatu mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jira meeqatu immoo biyya isaarraa baqatee jira meeqatu immoo bosona Oromiyaa keessatti hagamuu bulaa jira kan jedhu nama tokko waan irraa beekan hin qaban. Namoota ijoollee baay'ee gaafatu amma laayivii gaafatuuti waa'ee qabsoo Oromoo hammam beektanii gaafatu Jawaarii malee nama biraan beekuuti namoonni irra baay'een Baqqalee malee beekuuti hin jedhan. Kanaafuu warrumaa adda bilisummaa Oromoo hin beeknetu iyyuu jira. Warra kana irratti ilaaluun nun barbaachisu nuti immoo akka qabsaa'aa tokkootti akka saba keenyaaf uummata keenyaaf akka addi bilisummaa Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo masakamnee deemnutti kana uummataa ibsuun nu barbaachisa. Warra beektee sholkoo gabbii moo maal jedhu kana warra dhokatanii maqaa adda bilisummaa Oromooti alaabaa adda bilisummaa fuuldura ABO fuuldura godhanii maqaa ABOtiin daldalanii maqaa Jawaariin daldalanii warra of jiraachisuu barbaadu warra marcuma qabachuudhaa deemu warra kana Oromoon ofirraa eeggachuu qaba. Amma roodmaappiin keenya kan jaal gammachuu fi jaalmarrooni maanni roodmaappiin keenya gara imala Finfinneessa jedhu. Roodmaappii qabsoo Oromoo imalli keenya Finfinnee keenya Ameerikaan dhufe, Ruusiyaan dhufe, Chaayinaan dhufe gaafa sana keenya mari'achuu dandeenya achitti. Roodmaappii Oromoo qabu kana qofa. Warri immoo hayyuudha, dooktoraa, piroofeesaraa warri ofiin jettu kuni tokkoon ishee hamma dhuufuu warree qabsoo Oromoo dhuufuu warree beektaa dhuufuun harree hin ajaa'uun xiraawu. Amma dhuufuu warree qabsoo Oromooti gumaacha hin godhu. Maaliif guyyaa tokko wanni Oromoo jedhamu Messi waa'ee Human Rights Watch eega bara 2018 waa'ee Oromoo barreessu argitee ijoollee mana hidhaa keessaa baasanii rashanamaa jiran viidiyoodhaan kan agarsiifamaa jiru. Viidiyoodhaan ijoollee manni irratti gubachaa jiru. Uummata keenya dheengadda Wallagga keessatti dhaqanii bitanii Matakkal keessatti dhaqanii ciibsanii qalaa jiran kan. Namni tokko warri amma propagaandaa ooftu kun warri aangoo barbaadu kuni warra kana qabatanii haqa uummata kanaa yoom gaafatan yoom dhaqanii Human Rights Watchitti gabaasa godhan. Wanti kun akka irraa dubbatamu taasifamu. Isa kanaaf wanni isaan barbaadan isa waraanni bilisummaa Oromoo itti du'ee itti cabee dhiiga isaa lafee isaatti balleessee jedhu kana taa'anii harka dhiqatanii taa'anii eeggachaa jiru obboleessa qoosaan nyaachuudhaaf biddeena ho'aa nyaachuudhaaf. Isa kanaaf kun hin ta'u jechuu ni qaba. Oromoon Iskeel Gabbisaa gaafa bara 2017 Oromoo dhumaa ture intalli isaa alaabaa Itoophiyaa qabattee eebbifamaa ture. Inni yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti elektireerii gochaa ture. Gaafa Oromoon halkanii guyyaa bahaadheetti kaabaa kumaa ture. Kanaaf warri kun Oromoo irraa dhaabbachuu qabu. Haaloo Oromoo irraa qabu ta'ee hin beeknu. Warri qabsoo Oromoo hidhamtoonni Oromoo jaalmarroonni dhaqiiti Jawaarii nu baasi warra qabsoo Oromoo hin beekne kanas arraba keessan gabaabsadhaa jechuu ni barbaanna. Miidiyaan shabboo kan guddachuu danda'u akka shabbootitti shabbooni nama wallisaa bareedaa nama uummata Oromoo bara dukkanaa keessa Oromoo hojjete seenaa nama kanaa xureessuudhaaf deemu jarri kunis. Maaliif sababiin harree dhaltuu wadala galaafataa jedhe Oromoon. Sababii isaan har'a taa'anii waa'ee qabsoo Oromoo gochaa jiran kanatti waan namichi kanaan dura hojjete waan namichi kun uummata kanaaf saba kanaaf kanaan dura gumaache jalaa balleessaa jiru. Isa kanaafiyyuu waan gara fuulduraatti argachuu deeman kana kan lafaa kuunarra kan dhukaa nama bu'aa jedhan. Maaliif itume jabaadhu? Nama kanaa eeganii yoo deeman gaariidha. Miidiyaa shabboo of sirreessuu danda'uu qaba. Waan hojjetu beekuu danda'uu qaba. Ejjennoo qabaachuu danda'uu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbata taateennan wanti ati waa'ee waraana bilisummaa Oromoo gadi baatee amartitee hin jiru. Ittiin showuu argachuudhaaf ittiin namni si naa daawwatuudhaaf. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo immoo nun beeku isinitti fakkaatina tokkoon keenya beeku. Isa hattuu ta'e, isa gantuu ta'e, isa shira hojjetee diinaa wajjin hojjetee waraana keenya bichisiisu, isa uummata Oromoo saamsu tokkoon keenya nu caala warra sooshaal miidiyaa irra oolu kana caala isaantu nu beeka. Tokkoon keenya beeku jalaa bahuu hin dandeenye. Isa kanaafiyyuu of eeggannoo gochuu danda'uu qabna. Wanni nuti qabsoo goonu biyya keenya Oromiyaadha. Oromiyaa bahaa dhiyaa kaabaa kibba daangaan ishii kabajamuu qaba.
ta'anii roodmaappii dhiyeessineerra jedhan roodmaappii dur waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessee jira. Inni ka jalqabaa qooda bilisummaa Oromootu bara 2008 gaafa inni dhiyeesse gaafa sana kan harkatti mormaa ture ittaanaa haftee fa'i. Kan Profeesar Isqeel Qabbisaa fa'i. Kanaafiyyuu waan kana ofirra garagaranii yoo balleessan uummata kanallee dhiibama gaafachuu mallee uummanni kun hin kajeelle. Balleessineerra abiyyitti quba qabu malee ofii keenyaa yakka hojjenneerra qabsoo Oromoo karaarraa amansiifneerra Oromoo gatii kaffalchiifneerra jedhanii hin beekan. Inni kun baay'ee nama gaddisiisa. So kanaafiyyuu warri karaa kanaan deeman dhaabbachuu qabu. Qabsoo uummata kanaatti qoosuu qabanii ani gama kootiin wanti nani jechuu barbaadu yoo jiraate uummanni Oromoo qabsoo isaa eeggachuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa lafa sii kaa'ee jira. Qajeelfama sii kennee jira. Imalli keenya gara Finfinneedha siin jedhee jira. Gara Finfinnee kanatti yaada keeti, maallaqa keeti, humna keeti waan dandeessu gumaachitee waraana bilisummaa Oromoo Finfinneedhaan gahuu danda'uu qabda. Isa miidiyaarra taa'ee akkanatti ajaja dabarsee hiriira bahi yookaan immoo akkas godhi siin jedhu kanarraa isa si wajjin wareegama kaffalaa jiru sana utubattee lafa marcuma keetiin ga'uutu dirqama keeti. Inni biyya alaa jirtus, inni biyya keessa jirtus. Kanarraan kan hafe odeessituu warra aangoo barbaadu, warra marcuma ofii barbaadan ganaa laganaa otoo Oromiyaan walaba hin bahin warra saamuudhaaf karaa qopheessaa jiran, warra diinaa wajjin mallatteessaa jiran, warra adii wajjin mallatteessaa jirantu jira jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya hattoota akkasii ofirraa eeguu qaba. Nuti walabummaa barbaanna. Nuti biyya keenya uummata keenya nagaan bahee nagaan galuu barbaanna. Biyya isaarratti akka jaalgammachuu abbooyyee jedhe Oromoo ofii isaatiin murteeffata. Sagalee kennachuu danda'a namni gaafa Oromiyaa walaba taate. Gaafa Oromoon 4 kiiloo qabatee paarlaamaa keessa dhaqanii sagalee kennachuu danda'u. Hin barbaannaaf hin barbaannu. Kanarraa kana garuu ala kana ta'anii akka isaan nu burjaajessan hin barbaannu. Humni keenya kara tokkorra jira. Kara waraanni bilisummaa Oromoo deemaa jirurra jira. Waraana malee humna tokkoyyuu qabu. Namni barate sodaattu. Namni barate biyya alaa kana keessatti dantaadhaan bitama. Dubartiidhaan gowwoofama. Kanaaf waraanni keenya garuu abidda fuuldura dhaabbateetu biyya isaa falmataa jira. Uummata isaa mataa ol qabachiisaa jiru. Wanti nan jechuu barbaadu kanadha. Gaaffii yoo qabaatte gaaffii biraa waan jedhi yoo immoo gaaffii deebisee jiraate nagaafatu irra deebisee ibsa godha. Daqiiqaa tokko lama waan caalle keessatti deebii waan itti laatu akka yaadatti laatu kan hin barbaadu. Asii gogaa baatii warra socho'an jiru murni seesee amma ijoollee keessatti dhiibbaa uumaa jiru ijoollee qaruu dheeraa fi qeerroo bilisummaa Oromoo warra waraanaa wajjin hidhata qaban irratti olola jarri asii facaasan kanaan ijoolleen achi keessaa afaan faajjaa'atti jiru jara kana warra as taa'ee jaris maqaa mootummaa ce'umsaa jiru kanaan utuu Oromoon biyya baasaa qabatee hin jedhe maalitti ceenaan jedhaman ce'umsa jiranii 2018 dhaqanii baaburatti nama naqanii qilintootti dhummisaa dhaabbate baaburichi amma moo jarri kun maalitti ce'umsa jiran nama fe'uu barbaadu isa kanarratti yaada lammata fakkeenya yeroo hundaa 2019 jedhanii fakkeenya sana kaasu maal deengade 2018 utuu viidiyoo irra gaal lafa jiru utuu sagaleen lafa jirutu barreeffamee lafa jiru qabsoon keenya gaafa diinatti dabarfamee kennamu been namaaf fakkeenya sana kaasan yaaduma kana lamaan irra deeqaa lama fudhadhuuti nama kabiraaraaf istireenan kenna. Galatoomi ilaahi ani akka kootti addi bilisummaa Oromoo namoota rirma ta'an addi bilisummaa Oromoo namni nagaa amma biyya keessa inni jiru mallayidhaa jira. Inni biyya alaa jiru kun immoo isa yeroo isaa laallatee aangoo barbaadatudha. Isa lafa warra hidhamtoota sana fudhachuudhaaf lafa hayyu duree warra fudhachuu barbaadu jira si galeera. Isa kanaafiyyuu hayyu duree adda bilisummaa Oromoo kan qabsoo gochaa turee fi uummata Oromoo aangoomsina.